Imani, Imani. Agenda barbaadasi ol deemtee uummata saree eessaa dhuftanii harooba jechuudha. Sareedha bari. Sharmuuxa naqxanya. Naqxanyatti diqaalaa immoo diqaalaa. Imiyye. Kunoo yoo dhiirri tokko yoo warra abbaa manaasii wajjinii yoo wal qabatee deeme gubanna asii agenda fidata maal eessa baatanii kun zibaalaan wayii eessaa dhuftan. Iman. Wallahi Imaanuu. Diqaalota Oromiyaa keessatti wallahi uummata kolfaati badhiitiin kolfa. isparmii Uummata kolfaa. diqaalota abbaan beekne hunda Oromiyaa keessatti nuuf facaatanii nu gubdan hanga isin xareeynu nageenya hin jiru sharmuuxatti hanga takka ta'e kana faxareeynu. Dhaggeeffadhu reediin fuudhee jira warra isaa wajjin akka fedhe. Reediin siyaasa loo afaan itti jiraatee ni jala qabadhu koppoo namayyuu si jammaris nakkuma haadha teessaniitti namoota isiniif ficaana koppoo namayyuu. Iman follow naa deebisi. Iman follow naa deebisi waa sitti himaa. Dhageettee Iman? Ana seenaadha. Ana seenaa follow naa deebisi waa sitti himaa. Imaama caawwata tasaati deemee fura Oromoo arrabsaa'u. Sena. Sena mucaa keenya mijattii unka turraa kaasi waan biraa godhetin profaayilii kan biraa godhe wallahi waan Seenaa mucaa kaasi suuraa kan ishii gadi azoori. gara garagalchi mucaa kaasi maal goota kasiin ungattu das jeemoo seenaa. Amma usaa seenaan dalagatti jirti himataa nyaatinaa. Itti maashi seenaa nageessu mucaa Mujatti diqaaltitti sammaa baafte wallahi mujatti saniif seenaan. Kamiifi futtee san. Himu follow naa deebisi Iman. Diqaaltonni jechaadha siltee deeggarti tuni barba amaara deeggarti wama argite deeggarti siigalee nadhii akkana silaatti cabsanii. Dhageeffadha. Akka Nadhii kun miicate jecha kakuuni kuutti miicate bar ni'imar abdusee maaliin kunniin ka keessa yaase jazbaa ajaa'ia kuuni kuu itti ficcaa'u asbaatee yoo nama dubbatu sun nadhiinuma gaarii fide dubbatanii bar usuu nadhiinuma gaarii fide Iman follow naa dubbatanii. deebisi. Iman follow naa deebisi. Biyya keenya galti silteen biyya keenya galti. Imani follow naa deebisi meesitti ajjeefame. Qoya koolatti deebisee jira seena. Isin shamarran kana gaafii tokko gaafadhee bahu. Intala qoy wasi gaafadha intalta tun dhufteemi qoy hin gaafatini isiif dubbataa jirta tokkoffaa obboleettii tiyya dubartiin erga heerumte dhiirsa jala bulti kun dhageeffadhate kun namatti ficcaanu akka harree warii sii galee dubartiin arsii kabajjaa qabdi erga heerumte dhiirsa tokko caqabattee wajjin jiraatti sii galee osoo kun fuudhee argitu dhatte hin yaabbatu sii galee harreen akka harree kun yaabbatu kun keessa yaasaa kun keessaa baasaa kun itti dhaabu dhiiruma fedhe fedha jecha sii galee kun jazbaan kun keessa seena keessaa ba kun keessa seena keessaa ba najis akkana irraa dubbachuu ijoollee jimmaa dhageeffadhu intalaa dhageeffadhu ati silaafuu nafxanyaadha si beenna dhageeffadhu ijoollee jimmaatii midina ko irraa dubbataa jiru Oromoon abbaa beeta heeruu mirga qabdi sii galee garuu nafxaati garuu nadhii amaaraatiif warra amaaraati kan deeggartu nobsi beenna sii galee nadhii sittee fi nafxanyaa Oromoo maa kolfite ilkaan baaftee najis dhageeffadhu asadhiiti adabadhu dhageeffadhu. Naftanyaa gamu intalti tun jechaadha bultii nama diiddee dhaabar bultii namaa diiddee nama waliin nyaattee waliin dhuddee hiriyyaa isii turte sii galee deebitee nyaattee kaate bultii isii nama diigeedha nama waliin nyaattee fira fakkaattee nama isii nyaatee dhaabar nama bultii isii diiddee ilmoo isiitiin gargaara baafteedha shaarmutaa kuuni kun mukattine Karaa eeggadhaa dubbadha. hiffitadha qofitadha si jalaa callisaa wajjuman dhageeffadhu intala dhageeffadhu adabadhuutiin.
Dalaggaarra hin jira. Namni bultii namaa si waliin nyaatee si waliin dhugee hiriyaa fakkaatee dhufee jaarsa kee jala si baasee ilmoo isiitti adda baaftee ala keetii ofii akka feete ta'uu isii maali? Dubartiin takka erga heerumtee dhiirsa tokko jala bulu. Erga dabdee fi baatee nama gaarii laallattee haadha qaba abbaa qaba gosa qaba laaltee heerumte. Nadhiin biyya arabaatti erga quufte dhiirsa namaa dhattee ari'attee isii mana ari'attee ilmoo isii baadhattee deemte. Sii galee dubartiin kabajaa qabdi barobboleettii tiyya. Nu amma Oromoon abbaa fedhe haa fuudhu. Sabni biraatu dhufe Oromotti haa heerumu nuti shamarra Oromoo hin eeyyamu. An dhaqee jimmatti heeruma, arsitti heeruma, baaleetti heeruma, erga heeruma bakka fedhetti yoo heerumu rakkoo hin qabu. Sii galee qoyi haasa ida'aman tiyya. Asa yamma imanat iman dubbat Siin ajanda bantanii maaf heerumteedha moo maaliif jalaa baafteedha moo maanni intalli heerumte amma isaaf ulfa taatee jirti maal gochuuti reesin amma. imi dhage iman dhage intalti hege heerumte intalti hege heerumte micaan akka qanii intaltu mana seenteti nama du'uu hedu nama sakraa yookaan mana hidhaa keessa jiru fakkaata haadhalleetiniin dheeffatiniin haadha hin beeku mucaan dhiiga haqqisa. Argu jirta micaa suuraa isaatu suuraa namni bira jiru fakkaatu amma eenyu maqaan isaa ka abdii baale sun guddisu wallahi ilmi nama burtukaana quncisanii qolanii nyaatan fakkaatu. Reef furdatara mucaan reef ilaalanii deemnaatti Seenaa meeksisa qacarraa naakin ani maani irraa gaafii qaba. gaafa Al tokko na dubbachiisa. Kila imaane duraan dursee assalaamu alaikum. Waalaikum assalaam. Amma fakkeenyaaf osoo si taate osoo mataa kee taate ilmoo kanarraa si baaftee dubartiin gursummeettiin dhiirsa 4 qabdi yaada 4 dhiirsiisi dhiirsa 4 irraa dhuftee yoo sirraa fudhatte ilmoo tanarraa si baaftee ilmoo kan kee kaate waliin rakkattee kaate waliin cinqamtee rakkoo fi gammachuu waliin argiterraa odoo si baaftee maaltu si dhagama yaada odoo durba taatee durbi uftee namarraa fudhatte maafi mushkila dubartiin durbi si galee odoo dhuftee irraa fudhattee maafi mushkila dhaggeeffadhu inojini jaartee ektiraa dhaggeeffadhu ati niiti ektiraati dhaggeeffadhu seeraan si gaafadhaa seeraan naa deebistu dhaggeeffadhu niiti ektiraa kanaafuyyuu dhaggeeffadhu kanaafuu mee amma reedii deetti jennamoo abdussee deetti jennamoo mubaarakii obboleessa siitii deetti jennamoo micaa biyya galee deetti jennamoo tokkollee gurraachi tokko hin jira eenyumaa deetti jenna rabbii kee sodaa utanuma himi yaadaadhi obboleessattillee heerumteerti si galaami kanaafuyyuu tabiraa haafuu ilaalaal warri jimmaa ammaa fuudhee jettan noo jimmaa qulqullutti siifan zimjeen eela dubbatin sinna deemtuna himaa zimjeen qaraarii wala jala dubbatin takka itti siifan dubbatin eela kaasaa hima. Neereetiin fixxetta. Infinne zimjeen jaartee ektiraa zimjeen infinneen jimma ammaa fuudheedhaa miti rakkoon kenna jimmaan haafuu jimmaa dubartiin jimmaa kabajaa qabdu si'ii mittaa akka ta'eetii tanaa miti natsatu jira dubartiin jimma amantaa islaamaa qabdu ta oromummaa ofii beektu jimma abbaa jifar qulqulluu odoo fuudha maafi mushkila haafuu tuni abbaan hin beekamu tuni dhiirsa 4 qabdi akkamitti ati haadha ilmoo gad baafte jenname ati Fixxetta amma fixxetta qajeeli deebi jaartee ektiraa Jaartiin Eertiraa amma isiirra wayyaa miti bar. Isumaaf saayidii qabatti gaafii tana sii deebistii tu shamtuu jaartiin mee qoyaa Eertiraa. deebitu jaartee ektiraa deebisi gaafii Maal kun maali gaa? Arraba fayyadamnaa kaayi. Eenyutti osi taa'e. usaati gad darbaa darbaa Hewaan gabbuyi sagate. Saree. Garbee jita gabbuyi deemi. darbi Haadha raawu. filoo Darbe kana diqaalaa. mirga hin kenniniif imaan dubbadhu Dubbadhu. Urtii dubbadhu waan si gaafanne qofa deebisilaa dubbii takka kalaama tokko ittiin dabalin. Deebisaa callisi kaata akkam Yalla. callisee taa'e callisi. Yalla itti fufi itti fufi. Amala dhabuusii nama wajjin footoo ka'uusii ilaallata reediin keessan fuudhe. Tokko. Maal jechuudha amala dhabuu isni ati amala kan qabne situ beekaa maal jechuudha. Ilaala fuudhe. Yeroo janajjanu sana keessatti dhahuu dandeessanii hamma isin heerumte ulfata. Eessa beena nuti janajjanuu isaa nutti hime gabbee. Gaafi fixee nama deebisi kaati. Ayyee itti fufi. fatii yeedhiisi mee haqaattu fatii yeedhiisi hayya dubbadhu Footoo nama abbaa barbaade wajjin ka'uuti ilaalaa fuudhe.
Naa ta'eera jedhee fuudhe. Isin maal Kasuura lammataa imaan ilmoon sii dhaqee intalatti dhungatteettan intalatti haadha lammaffaati waan taateef ilmoo haadhanii si awwaalanii dhageeffadhu aseenaa seenteetun aseenaan beektaami ofii galteet. waan taateef ilmoo dhungachuu qabdi isinillee dhungachuu qabdi. Isin irraa dubbachuu hin qabdan waan ta'eef. Galeera. Uskuti jaartii ektiraati urga yoomii ka'ii dubbattee beektaa miidhagaa malee bada jaartii ektiraa jedhu dhageeffadhu cim jedhi.